Ashama, jira jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya ammas odeeffannoo keenyaan deebinee walitti dhufnee jirra. Odeeffannoon itti hojjennu akka isin bira ga'u namoonni barbaadan sabiskiraayib godhuu hin dagatinaa. Yeroo taphattoonni ciccimoon Pirimeer Liigii Ingilaand keessatti maqaa gurguddaa qaban hundinuu garas deebi'aa hin jirretti Pirimeer Liigiin Ingilaand wiixataa akka deebi'utu dhagahamaa jira. Pirimeer Liigiin Ingiliz sababa waancaa addunyaa Qataritti gaggeeffamaa tureen torbee jaaf addaan citee kan ture muddee 26 jalqabuudhaaf jira. Kilaboota liigichaa gurguddoo tokko tokkoof turtiin kun carraa taphattoonni isaanii ittiin haara galfatan kan uumeef hoggaa ta'u keessumaa warri taphattoonni ciccimoo qaban jalaa miidhaman yookiin dadhabanii turan yeroo itti wallaansa argatanii taphatti deebi'an gahaa argatanii jiran. Haa ta'u malee faallaa kanaa immoo kilaboonni sababa waancaa addunyaan Qatar kanaan taphattoonni isaanii qaamaa fi qalbiidhaan jalaa miidhaman deebi'anis ni jiru. Taphattoonni garee biyya isaanii mo'amuurraa kan ka'e haamileen isaanii bu'ee fi ofitti amanamummaa isaanii dhabanis hedduudha. Kilaboonni taphattoonni isaanii jajjaboon jalaa miidhamanii yeroo dheeraadhaaf taphaan ala turu jaamanis hedduutu jira. Yeroo taphni Pirimeer Liigii deebi'ee jalqabuudhaaf jiru kanatti eenyutu faayidaa argateem eenyutu ammoo kasaareen gaafii gurguddoodha. Haalaandi boqotee Maansiitiidhaaf yoo deebi'u Gabriel Jesus ammoo Arsenaal jala miidhamee jira. Amma Pirimeer Liigii keessatti Arsenaalii fi Maanchister Siitiin tokkoffaa fi lammaffaarra kan jiran hoggaa ta'u kanaaf isaaniif carraa fi taphni kamiyyuu hedduu murteessaadha. Turtiin waancaa addunyaa Qatar kun Maanchister Siitiidhaaf taatee kan jirtu hoggaa ta'u Pirimeer Liigii Ingiliz keessatti taphataa cimaan yeroo ammaan tanaa ijji irra jiru Maanchister Siitiif taphatu Eerlaand Haalaand boqotee jira. Humna kuufateera. Biyyi isaa Noorweey waancaa addunyaa irratti waan hin hirmaanneef isaaf yeroo haara galfii ture. Durattuu isa qabaan kan danda'u hin jiru jaamuudhaan maqaan isaa akka malee ol ka'ee dhaadheeffama. Amma ammoo yeroo inni boqonnaa irra ture taphattoota tapha waancaa addunyaa irratti dhukkeerraa ka'anii dhukkeen irraa ka'ee dhufee gidduutti taphni ta'u maal fakkaataan akka malee sodaa uumee jira. Gara isaatiin ammoo abdiidhaanis eegamaa jira. Haalaandi baruma kana keessa taphoota Pirimeer Liigii Ingiliz 13 taphateen gooliiwwan 18 Maansiitiif kan lakkoofse hoggaa ta'u akkasumas taphoota Chaampiyoonsii Awurooppaa taate irratti galchi 5 lakkoofse jira. Maanchister Siitiif Haalaandi qofaa miti taphataan cimaan gooliif kubbaa mijjeessuun beekamu yookiin ofiifuu lakkoofsuudhaaf qarootee Riyaad Maarees wal'aansarraa deebi'ee jira. Biyyi isaa Aljeeriyaan waancaa addunyaa bara kanaatiin ala waan turteef taphataan kunis yeroo boqonnaa gaarii argate akkuma Haalaand deebi'aa jira. Yoom kana qofam taphataan dargaggeessi lammii Arjentiinaa ta'e Juuliyaan Alvarees ammoo miira injifannootiin Maansiitiidhaaf dhufaa jira. Biyyi isaa chaampiyoonaa waancaa addunyaa akka taatuuf gurbaan kun gahee guddaa kan baate hoggaa ta'u garuu miidhamni irra ga'e tokkolleen hin jiru. Haamileen isaa ammoo ofitti amanamummaan isaa akka malee akka gaaraatti ol ka'ee mul'ataa dhufe. Faallaa kanaan qabxii 5 Maanchister Siitii caaluun liigicha dursaa kan jiru Arsenaaliif ammoo yaaddoo guddaatu jira. Gareen Miikaayil Arteetaadhaan turtii 7 jaan waancaa addunyaa kun kasaaraa guddaa itti fide. Taphataan ijoon Arsenaal Gabriel Jesus biyya isaa Biraaziliif osoo taphatu miidhama jilbaa isarra ga'een akka taphaan ala turu taasifamee jira. Kanaaf Arsenaal tapha itti aanu dirree ofii isaa irratti West Ham simaturraa kaasee hanga dhumaa majjiitti Brighton, Newcastle, Tottenham fi Manchester United waliin qabu hunda irratti hin hirmaatu jaamee jira. Kana qofaa miti gama biraatiin Keen Maaguree fi Saalaa wajjin wal qabatee odeeffannoo ba'aa jiruun hawwiin Tottenham Pirimeer Liigii Ingiliz keessatti sadarkaa 4ffaa duraan keessa ture xumuruudhaaf qabu taphataa cimaa Ingiliz Harry Kane irratti hundaa'a. Harry Kane garuu tapha xumuranuusaa waancaa addunyaa biyyi isaa Faransaay waliin taasifte irratti penaaltii dhabuudhaan qalbiin isaa cabee jira. Leenjisaan Tottenham Antonio Conteen miidhama Richaarles irraa ga'eefis yaaddoo biraa keessa jira. Richaarles erga biyya isaa Biraaziliif tapha waancaa addunyaa Qatar irratti tapha addaa fi goolii addaa galcheen hedduu ija addunyaa seenee jira. Garuu miidhamni waan irra ga'eef akka deebiin taphaaf hin dhaqqabu jaamaa jira. Taphataan Tottenham Biraam Son Heung-min hoggaa ta'u inni ammoo biyyi isaa Kooriyaan kibbaa waancaa addunyaa irratti tapha taasifteen gad bu'ee argame. Ta'us garuu Tottenham karaa ittiin bu'aa buufatee deebi'es ni qaba.
Kiristiyaan Reemeroon kan biyyi isaa Arjentiinaan chaampiyoonaa waancaa addunyaa taate hamilee gaariin isiif dhufaa kan jiru waggaa ta'u, kan reegaan isaanii Hugo Silros ammoo hanga xumura waancaa addunyaatti deemuudhaan haala gaariirra jira. Liverpool akkuma kana liigicha keessatti takka hanga afurii keessa galuun xumuruudhaaf dhamaa kan jirtu waggaa ta'u, kanaaf ammoo taphataan cimaan kilabichaa lammii Misiraa kan ta'e Mohamed Salaan haalaan murteessaadha. Mohamed Salaan biyyi isaa waancaa addunyaa keessaa hafuu isheetiin yeroo boqonnaa akka qabaatu kan taasifame waggaa ta'u, kanaaf hamma deeggartoonni isaa kilabicha milkeessuudhaaf isarraa eegan akka gaariitti gahuudhaan mul'achuu danda'a jedhameetu eegamaa jira. Kana malees Diyaajoo Jootaan jalqaba ji'a guraandhalaarraa ni deebi'aaf jedhamaa jira. Kun ammoo miidhamaan hanga bitoota isaatti tura kan jedhame bakka Luis Diyaas bu'aafi. Manchester United kilaba carraa turtii waancaa addunyaa kanaan buufatee deebi'ee keessaa waggaa ta'u, isaan Diiriyoo Maartinees garee isaa Arjentiinaa waliin chaampiyoonaa waancaa addunyaa ta'ee miira gammachuutiin hamilee guddaadhaaf kilabichaan deebi'aa jira. Leenjisaan kilabichaa Erik ten Hag Harry Maguire'n cimina inni garee biyya isaa Ingilaandiif agarsiiseen akka Man United dabaluuf gaafatee jira. Taphattoonni kilabichaa warra waancaa addunyaa irra turan Diyaajoo Daalot warra Poorchugaaliif Raafeel Vaaraaniin warra Faransaayif haala gaariirra jiran. Kilabni West Ham ammoo taphataan sarara gidduu Declan Rice Ingiliziif wayii taphatutti kan miidhame waggaa ta'u, kanaaf gabaabaanii nama biraa barbaaduun waan ooluun fakkaatu. Taphattoonni kaan garuu yaaddoo miidhamaa kan hin qabne waggaa ta'u, Brighton ammoo faayidaa buufatee deebi'e. Taphataan sarara gidduu kilabichaa Alexis Maak garee Arjentiinaa mirgaan galan hamilee guddaa qaban keessaa. Kana malees taphataan kun kontiraanni isaa ammaa waggaa 3 waan hafuuf qalbii guutuudhaa fi humna guutuun taphataafi. Aston Villaan akkuma kana abdii fi qophiin deebi'aa kan jirtu waggaa ta'u, taphattoonni ciccimoon kilabichi qabu taphoota garee gurguddaa waliin qaburratti deebi'anii ga'umsa gaarii irratti argamuuf. Hunda caalaa garuu karra eegan Aston Villaadhaan waancaa addunyaa irratti biyya isaa Arjentiinaa guutumsee kan deebi'e Emiliano Martinez isaaniif jira. Leenjisaa Chelsea Graham Potter kun yeroo gaariidha. Chelsea walitti aansee Premier League keessatti mo'amaa waan dhufeef yeroo itti yaadee bakka booddee sirreessu argatee jira. Taphattoonni Chelsea garuu haala lama keessa jiran. Raheem Sterling Ingilaandii waliin taphachuudhaan keessaa hafee ture. Mason Mount ammoo ammatti tapha jalqabaafuu hin ta'u. Kai Havertz ammoo miira isaa kufaatii biyya isaa Jarman sammuu keessaa qaba. Haa ta'u malee taphattoonni ciccimoon miidhamarra turan akka Reece James, Kante, Wesley Fofana fi Ben Chilwell fooyya'anii fi jiruun waan ta'eef ammajjii kana keessa ni deebi'u jedhamee haala gaariin eegamaa jira. Taphni Premier League England amma eegaluuf jiru kun tapha waancaa addunyaa booda ta'uu isaa wajjin wal qabate yeroonni adda addaa deeggartootaa fi haalota deeggartootaa fi jaalata kubbaa miilaa keessatti kallattiiwwan adda addaatiin yeroo uumuus mul'ataa jira. Odeeffannoon ispoortii yeroo kanaaf qabannee dhufne hanganumaa hamilee keenyaaf koomentii laayik sheer godhaa isiniin jecha odii setti yaaduun hanga deebinee wal agarrutti yeroo bareedaa qabaadhaa.